Ashama harka kanneen amantaa musliimaatis salaamu alaikum siin jechaa ammas dhufeetiin jira. Maal qabattee dhuftee warnaa jettanis wanni nan qabadee dhufe alhamdulillahi wayyaatiin jira bayyee rabbiif kadhannee haa ga'u. Alhamdulillah rabbil alamin. Namallee taadda hin dhufne bas dhaamsuma takkaam ummata waliin beenu saniif faayuudhaaf dhufe beeta. Akkuma beekamu wanni hundinuu ni dhuftiisi ni dabartiisi. Alhamdulillah lubbucha keessaa bee as ga'eetiin jira. Namallee dhabu rabbii guddaa qaba. Rabbii kadhannee haa ga'u. Kamiyaa takkafarratti dhaamsa keetiin qaba. Maal jechuu ani dhuga Ramadaan dhufe rabbii warajjiin haa godhu, warra nagayaan lafaa fuudhee lafa haa rabbiin haa godhu. Ankaniin jiru awwal marraa hunda duraa'u namni waa'ee siiriitiin deddeebi. Ana moosii takkitti kan hojjaan beekta akkasii taate sumaan nu barsiisee siin fidee waan kana. Si lammaffaadha. Ani caalatti hin deebiinii siin jenne. Ani dhiira ati dhala. Rabbii wali si fidan. Yereen ta'e si tolu si badu obboleessa jeetiin waa hunda si wajjin goottedhe. Ati kanaaf ifi gaariif goote an hamaa godhu keeti. Obboleessa kiyyaatu bultii tiyyana diigee ittiin deebi'aa Ramadaanaa niin ta'uu baddaa. Maaltu tira kan hunda si haasofsiise. Tantuma keetiif ta'uu battaas. Tantuma keetiif itti deebitaas. Ani dhalaa ta'e dhalaa bakka biraa yookaan dhalaa ganda biraa dhalaa ollaa keetii ta'e jaarsa kee ni bareeda jee hinaafee sirratti si jalaa baasee itti heerumuu fi miti si fakkaatte malee. If gama akkamii garuu kan akkasii abarsaan ana jalaa baasee itti heerumu deemaa joo ta'an dhiiraa barra. Obboleettii tiyya rooroon akkamitti irratti himtii jeetiin dhaabbadhee siif dubbadhee akka nam tokkootti ilmoo namaa fuudhee mana bira si fidee mana kiyya nagayaan taasisin jee achi mana bakkaan si kaayee kaatee baddee oolte. Yaa idhaan dachii rabbii tana guutuu waliin laayita si hinaa miti. Waan dalagaa turteef duuba achi deebi'aa dadhu. Kana namni mataa na uwwisee deemi obboleettii ta'e ganda keessaa qabadhu jedhanii na erganii na bitan. Bifa saniin si dhiyaadhe yoo wayya taate jeetiin gorsa si eeganne. Dhaabbadhu gurbaan kun gisee ilaalu gurbaa si galfatu deemu. Isaaf obboleettiinis akkasii ajaa'ibatan. Ankaraan na dadhabe. Eega lafaatii tila kana gartee qoottoo ani ittiin deebi'u jettee na lafaasute booda maaltu tila kana si qaqqaayisere oowwuma sanitti ittiin deebitu. Oowwuma sani yeroo sanitti ittiin deebitu. Maal jechuudha? Akka ilmoo namaatti ati intala warra guddaati. Akka maqaa qabutti kan isaanichi taa'uuf taa'ee jiru ofiinsi kan yoo inni si bulfatan feene
je'eeti kan hin dhaabbadhu kalaas uummanni siin fadhanii maqaan uummanni rabsin nurraa qiyyeessini jalan deemanii dhaabbuu keessa kadhadhees danda'u. Ammallee deemtee mana siirii dheeytee siirii tolfattee dachii rabbii magaaluma tana guutuu girgireessitee anallee maqaana balleessite. Qabeenya kiyyallee na jalaa balleessite. Maqaan xureessite. Bakka itti tolu hin jiru. Rabbumaan nu faraarame malee. Toobattee caala deemtus caalaan ishisiin jedhu. Yoo caalaan ishisiin jedhe hayyee kottu haadha mana kiyyaa siin galfadhaa gaafani siin jedhe. Ilma waan bareedaa eesse jannata jechuun jannata yeroo rabbiin ibidda samii buusee kanatti namatti addunyaa rakkabsiisaa jiru tana irratti siirii daleeyte anallee daleessiftee haatee jechuudha. Feetu caalaa qeetiidhaan qofaa jedhu. Ammoo nafsee ta'eeti hin jingin. Warri si qofan dallee ilmoollee hedduu qaban. Maqaan nu arrabsite anallee maqaa arrabsite maqaa ati natiif xiqqaanti warraa kuniin beekaa. Soomana bira dabarsitee siirii teetti deebitees danduma feeti. An siirii nama raachisu jannatumaan seena malee maalumni bira waan dhuguutu jira. Sodaa waan takkaan qabuun. Ilmaan kiyya caalaa kiyya qeedii siif ilaala yoonii fi bakka isin jirtu hin beekne okkoo kaayyattaa. Dhaamsa lammaffaa Maammat osoo gisee jirtu umuriin teessis deemtee jirti. Yennaan silaalu yaadni keetillee nama uuma tolaa yaadu fakkaata garuu immoo waan tolaa yaaduutti hin jirtu nama akkasiif si ta'a malee. Akka looniitti akka horiitti mataa si looyite yaade horii gadi si deemu jirti horii dinni. Uuma isin jette hoyo deemaa amsa godhe ayya faayidaan qaba. Bakka toobaa dhaabbatu yeroo tana bakka masgidaa dhaabbatu si ilma namaa tokko wal waliif fayyisuun ajiriidha rabbii biratti illee si haqa dubbatu takkaas hin garre waan hojii ta'e hojjechaa wajjin turre waan reesitti. Gartee waanuma isiin gorisiin jette godhaa oolta taayyees ta'e dhabeessillee siyalallee dalageessis ergee mee absa gurbaan kun afaanillee baafadheetiin Muhammad isin tun dhalaadha naafate dhiira waan dhiirti hojjettu haa hojjennu isin jedhu afaanin haa jechaatuma karuma sirbi tolee deemta dhageesse osoo ilmaan keessan si duraan hiyyoomne maallaqallee silaasiifin kannaa intalti mana duuguttee jirti fittee jirti walumaanuu nyaatanii fixan itti bashannanuu jirtanii rabbi isin cabsee jira. Hanga isinirraa gartee rabbi na hidheenarra deemu jiru kana akka ajaa'ibaatti irraa nyaachaa jirtanii itti caffaruu jirtanii. Ammoo isin qeemmifadha. Atis daleedduu isaanii taataaf gaa'ee eegee galuu ditte. Dhaamsa immoo akka bolummaatti deemu gisee hin galiin siin jedha. Walteen bulanii viidiyoo dhiyeetanii yeroo dhiyeeffate. Umurii tanaa masgida dhaqee deemee ibaadaa godhe. Namni ammaan harka dhalaa dhumee haada si dhooyitee kan olii gadi si deemti deema balu akkas godhe balu akkas godhe akkana jinaa dubbadu kana jinaa dubbadu joon teebban qabu duullee awwaalchan qabu maalash feetu aari feetu dhiisi. Atilleen caala afarsaan namni deettee iyyaa ooltus ati siramsi afarsaa irraa qafallee jettee iyyaa ooltus aannin jira ammallee ni jira garuu immoo waaniin ani hojjechuu taa'u fuula viidiyoo irratti kaameraa duratti ol ba'een dubbadhu
hojiiti jecha tanuma lafarra yaatu akka ijaan agartanii itti dhuftan akkasitti hojjechuun qaba. Durani weese calqee isin wajjin hawaara hunda boorradhee tumames maal jee waa hunda laaqadhe suntinuu waan ta'ii banamaa boo miti. Intalti waan akka gootee akkasuma goote malee fadhee waan san hunda laaqadhe isin wajjin yeroo hin qabu waan gartee. Kanaaf akka kana miidhees akkasitti siin haftu kana haddatu jirus kana arrabsu jirus siin haftu ammoo taniin jiru ayinabu ati intalti kharrab isin godhu teesi gaafa gartee isiin caalaa siiriidhaan harka galchitee mana si deebite siif ijaarsa keetis bakka seentan laaladha. Obboleettii deetii qoon irraa qabadhattanii akka harra jennu adara dhaamsa manaa isinii dhaama. Inni maa'u afarsaa akka obboleettii irraa akka nu jirti isinii ijoon dhageenan. Kanaafuu hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti waan jiru keessaan hojjechuu jira inshaallah waan bareedaadhaan qabadhee dhufuu deema. Hordoftoota kiyyaan baanaa ilmaan Oromoo warreen natti aartinis dhiifama isin gaafachaa keessaan du'aadhaa fi sabskiraabii fi laayik sheeriidhaan nu bira dhaabadhaa. Rabbis naa qajeelchuu jaatii du'aa nu godhaa nu arrabsuu dhiisaa warreen nu arrabsitan. Adara arraba duraa dhaabaa. Waa arrabsuun ka'ee hin qabdu waa abaaruun ka'ee hin qabdu abaarsaa fi arraba nurraa dhiisaa.